Ashama harkafuune jira jirtu baga jiraatanii arraan kana caccabsaa xaafii diimtuutiin sinii hojjechuutti jira. Marrakkoo qaba yeroo tokko surprise nama gochuunis waan aadaatti mitirree qadaadoo dirqama qadaaddoon itti godhama. Gara lamaaninu akkanatti bilcheesseera. Amma maaliin godhaa xiqqoo ganaa qorree nan kukkutaa jechuudha. Kukkuta beektanii nan kukkuta nan xixiqqeessa. Caccabsaa bifa kanaan kukkuteetiin jira. Caccabsaan gosa lamaanii kan hojjetamu. Gosi inni tokko isa kana. Gosi inni biraa immoo kanuma faaraan diqii godhanii jechuudha. Xixiqqeessanii baay'ee. Ammaan gurguddaa kana waan hin jaalanneef diqii godheetan sin agarsiisa. Bifa kanaanis barbaree maxaafata gurraacha kororimaa dhadhaa keessanii fi barbaree keessanitti dabaltanii akkanatti illee nyaachuutti dandeessu. Gosa biraatiin immoo sinittan agarsiisa. Bifa kanaan xixiqqeessee kukkuteera jechuudha. Tolee durarraa kaasee sinitti mudidee kororimaa maxaafata gurraacha barbaree xiqqoo waliin bukeesse lixiisaa wajjin jechuudha. Ammas immoo dura lixiisaatitti waan hin godheefu akkasumatti kororimaa maxaafata gurraachaa fi barbaree itti dabalaa jechuudha. Asitti immoo dhadhaatu jira. Caccabsaan keenya bifa akkanaatiin nu bareedee jira jechuudha. Argitanii egaa tuulamtichi gaafa keessummaa guddaa simatu yookaan immoo soddaa simatu warra soddaa buddeenan dura kanatu dhiyaata. Kanaafi aannantu dhiyaata. Kun aannaniin illee itittuudhaan illee ni nyaatama. Bifa kanaan jechuudha. Gaafa tuulama deemtanii tuulamni Oromoon kamiyyuu nyaata aadaa mataa isaa qaba. Garuu tuulamni nyaata hunda dura osoo amma ittoon hojjetamee buddeenni maal qophaa'utti dura kana jala buufata. Kana jala buufateet aannaniin luluqata. Maarree fungin teessa yaa abdaari qabalcha yaa waaqayyo. Polisa maal jedheessu jechuudha. Haadha girmaa kottume waa'ee kiyyattaa ta'e. Gadheen maatti beetti miti waa'ee namaa. Akkasi dhugaa akkanatti hojjetadhaati. Nyaataadha. Yeroo ayyaana waggaa hojjetadha. Caccabsaa yeroo hojjettan maxaafata gurraacha yoo dhabdan maxaafata adiitti godhadha.